Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabu isin dhageessisan oduu isin dhageessisu Abdulhakiim Ahmad amma oduu bal'inaan haala yeroo ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo Gamtoome irraa kenname isin biraan gaha kunis akka ittaanutti dhiyaata. Adda bilisummaa Oromoo Gamtoome haala yeroo biyya keenya keessatti COVID-19 olaantummaa seeraa fi rakkoolee nageenyaa bal'inaan ilaalchisee marii bal'aa godhuudhaan gamaaggamuun ibsa qabxiilee armaan gadii baasee jira. Dhukkubni COVID-19 bara darbee gara dhumaa biyyoota Eeshiyaa raasaa ture. Jalqaba bara kanaa gara biyyoota Awurooppaa ce'uudhaan lammiilee kumaatama hedduu gaaga'ee jira. Kaabaa fi Ameerikattis bifuma wal fakkaatu lubbuulee lammiilee galaafachaa jira. Dhukkubni kun biyya keenyas akkuma biyyoota biroo lubbuu lammiilee keenyaa gaaga'aa jira. Diinagdee keenyas laaffisaa jira. Mootummaan haala kana ummata irraa qolachuuf lubbuu lammiilee keenyaa baraaruuf carraaqqii jabaa akka godhaa jiru ifaadha. Diinagdee biyya keenyas dandamachiisuu irratti tattaaffiin godhamaa jiru bayeessaa gama birootiin addunyaan dawaa dhukkuba kanaa argachuuf carraaqqii guddaa godhaa jirti. Biyyi keenyas tattaaffii kana irratti gootu abdachiisaadha. Ummanni keenya hanga dawaan dhukkuba kanaa argamutti gorsa ogeeyyii fayyaa fi qajeelfama mootummaan dhimma kana irratti kennu hordofuun lubbuu maatii, ollaa fi hawaasa keenyaa akka baraaruuf dhaammanna. Nagaa biyyaa fi kan ummataa eeguuf qoonni ol'aanan kan mootummaa ta'ullee paartiileen mormitootaa dirqama guddaa qabu. Dhaabbileen hawaasaa siivil soosaayitii fi ummanni nagaa tiiksuu keessatti gahee murteessaa qaban jennee amanna. Olaantummaan seeraa osoo hin sharafamne kabajamuu nageenya amansiisaa fi waaraa fiduuf murteessaadha. Bakka nageenya amansiisaan hin jirretti misoomaa fi guddinni waaraan hin dhufu. Sirna dimokiraasii dhugaa kan hawaasni keenya yookaan ummanni keenya hawwu dhugoomsuuf nageenyaa fi tasgabbii waaraa amansiisaadha. Bakka haqni hin jirretti nageenyi hin jiru. Yoo jiraates amansiisaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu olaantummaan seeraa ofiifis haqaan qabanyee kabachiisuun fardii irratti ta'a jennee amanna. Qaamonni mootummaa sadarkaa adda addaa jiran kan seera hojiirra oolchan fakkeenya gaarii ta'anii argamuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha jennee abdanna. Lammiin hundi seeraa gadi seera durattis qixa yaada jedhu cimsinee itti amanna. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu godhamu keessatti hanqinoonni akka mudatu ni hubanna. Hanqinoota kana irra aanuuf raawwii iftoominaa fi gaafatamummaa fudhachuu gaafata. Bifa kanaan seerri yoo shaakalame ummanni mootummaa irratti abdii horata jennee yaanna. Haa ta'u garuu Oromiyaa bakkoota garaagaraa reebicha, hidhaa, ajjeechaa lammiilee keenya irratti raawwatamu hammaachaa dhufee jira. Qabeenyis yoo manca'uu fi gubatu ragaaleen ummata keessaa bahu ni mul'isa. Gabaasni Amnesty International dhiyeenya kana baases kana agarsiisa. Gochaa dhiittaa mirga dhala namaa kana keessaa qaamonni adda addaa harka akka qaban ni hubanna. Ta'us olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nagaa lammiilee eeguun dirqamni guddaan kan qaamota mootummaa sadarkaa adda addaa jiran jennee yaanna. Gama kaaniin hanqinoota mul'atan shaffisaan akka sirreeffaman mootummaa gaafanna. Mootummaan yakka lammiilee keenya irratti raawwataman qulqulleessee yakka raawwattoota seeratti akka dhiyeessu kabajaan gaafanna. Gama birootiin qaamonni gocha akkanaa raawwatanis ta'e harka keessaa qaban badii irraa dhaabbatanii nagahaa fi tasgabbii akka buusan hubachiifna. Rakkoo kana furuuf ABO'n Gamtoome gumaacha barbaachisu kennuuf qophii ta'uu mootummaa mormituu fi qaamota biroos hubachiisuu barbaada. Addi bilisummaa Oromoo Gamtoome tokkummaa jaarmiyoota siyaasaa Oromoo gurmuu qabsaa'ota Oromoo walitti fiduuf baroota dheeraa dhama'aa turuun ni yaadatama. Erga gara biyya Oromiyaa deebi'ees dhimma kana hojii manaa godhannee irratti hojjechaa turree jirra. Haaluma kanaan ABO bakka 3 ture bakka 2tti deebifnee jira. Kuni milkii guddaadha.
qaama nu irra alatti hafe waliinis walitti deebi'uuf ijibbaata baatii 3 oliif gooneen mata jabina hooggana murna sanaan osoo hin milkaa'in akka hafe miseensota keenyaa fi ummata Oromootiif ifoomsinee jirra. Jaarmiyoota Oromoo hafan waliinis marii itti fufnee tokkummaa jaarmiyootaa jabeessuuf carraaqqii fi gumaacha nurraa eegamu hundaa gama keenyaan qophii ta'uu keenya ibsina. Yeroo kamuyyuu caalaa haalli siyaasaa amma jiru wal hubannoo fi tokkummaa jaarmiyoota siyaasaa Oromoo gaafata. Qabsoon ummanni keenya godhaa ture keessatti wareegamni ulfaataan kafalamee jira. Ammas adeemsi siyaasaa jaarmiyoonni tokko hordofan ummata keenya wareega qaalii biraatiif akka hin qaadhimanne yaaddoo qabna. Jaarmiyoonni siyaasaa ummata keenya ijaaruu fi gadi taa'anii haala amma jiru ilaameen mari'achuun rakkoo kana keessa ummata keenya baasuun barbaachisa. Kanaa achitti haalli kun yoo itti fufe carraa argame kana ummata keenya harka baasee diinota Oromoo afaan akka hin buuneef yaaddoo guddaa qabna. Erkoon qabsoo bilisummaa Oromoo duris saba keenya har'as saba keenya jennee amanna. Humni guddaan abdii saba keenyaa fi kan biyyaa abdii ta'u ijaaruu fi jaarmiyoonni siyaasaa humna waliin ta'uun egeree saba keenyaatiif murteessaadha. Alagatti hirkachuu dura mana ofii sakatteessanii ijaaruun barbaachisa. Akeeka jedhutti amanna. Haala kanaan jessuuf addi bilisummaa Oromoo Gamtoome shaakala armaan dura godhaa ture ammas itti fufa. Jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo miiratti deebi'anii dursa mana ofii humneessuu irratti akka hojjetan hubachiifna. Xumura irratti nagahaa fi tasgabbii amansiisaa biyya kanaa ceesisuuf mariin ilaamee fardii ta'a. Biyya takka qabna waliin birmadummaa isiis tikfanna waliinis ijaarna. Mootummaan garaa bal'atee akkuma jaarmiyoota yaamicha godhee waadaa seenee galchetti ammas garaa bal'atee waadaa isaa kabajee mormitoota waliin marii akka godhu kabajaan gaafanna. Mormitootni ilaametti deebi'uun gumaacha isaanirraa eegamu akka gootan kabajaan addi bilisummaa Oromoo Gamtoomee gama isaatiin haala kana mijeessuu ta'ee milkeessuuf qooda isaa irraa eegamu kennuuf qophiidha. Injifannoo uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromoo Gamtoomee Finfinnee Oromiyaa waxabajjii 14 bara 2020 kan qopheesse isinii dhiyeesse Abdulhaqee Ahmad Bariin miidiyaa neetwork irraa waan hordoftaniif galatoomaa.